Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota immoo akkuma jedhe baankii akka jareen qabadhee dhufa guyyaa har'aa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankota keessa guyyaa irraa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Kan baay'ate daqiiqaa 10 jechaadha. Sararaan kan hafe daqiiqaa 9 yookaan 8 jechuudha. Salphumatti yeroo baay'ee yookaan sa'aatii baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Viidiyoon koo immoo namoota hundaafuu baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jedhee yaadee qabadhee dhufe jechuudha. Salphumatti keessattuu akkuma jedhe warroonni gara biyya keenyatti maallaqa ergatanii jechuudha. Keessattuu karaa itooblaakmaarkeettiin dallaalaadhaan dallaalatti ergisanii hin dabalee moo hin qannate jechuudha. Salphumatti viidiyoo keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma baankota keessa akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota torban kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokkicha isaan dubbadha. Karaa baankiitiin illee waan ta'eef isin immoo hamma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Kuma lamas qabaattan sadis qabaattan hamma qabdan saniin baay'ifattanii biriin keessa salphumatti meeqa akkasinii ta'u baruun hin danda'ama jechuudha. Egaa guyyaa lamaan darbe jechuudha hin hojjenne kalechaaf dheengadda xiqqoo haalli naan mijanne waan ta'eef hin hojjenne asumaan of galchaa hordoftoota koosiin jedha xiqqoo haalli naan mijanne ala mijataa keessa ture kanumattan badeessin jedha. Itooblaakmaarkeetti immoo samuuna kana haala bareedaa irra jira jechuudha. Guyyaa dheengaddaatiin gaafa wal biraa qabe ilaalu dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee akkuma jedhe hin hojjenne irraan guyyaa lama natti fakkaata irra sadaffaadha hin hojjenne jechuudha. Xiqqoo haalli naan mijanne waan ta'eef jechaadha. Akkuma beekamu immoo biyyoota inni qabadee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Oomarri haala Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yeewwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koroonaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii, Yuuroo, Kuweet dinaara, Kanaadaa doolaariin qabadee dhufee jira jechuudha. Salphumatti akkuma jedhe biyyoota 20 jechuudha karaa itooblaakmaarkeettiin. Baankiitiin immoo biyyoota 7 jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 62 fi saantiba 55 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 45 fi saantiba 29 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 15 fi saantiba 83 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 1 fi saantiba 17 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 5 fi saantiba 54 kan itti aanu Oomarri haalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 22 fi saantiba 50 kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 44 fi saantiba 20 akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 39 fi saantiba 58
Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 43 fi saantiba 29. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birii 38 fi saantiba 74. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 30 fi saantiba 76. Akkasuma immoo Kuweet diinaarri karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birii 400 fi birii 66 fi saantiba 17. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 30 fi saantiba 68. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 22 fi saantiba 79. Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 29 fi saantiba 16. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Starlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 17 fi saantiba 81. Akkasuma immoo Paawundi Starlingiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 91 fi saantiba 58. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 89 fi saantiba 59. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 69 fi saantiba 50. Swiss Frankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 4 fi saantiba 81. Koronnaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 17 fi saantiba 22. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 87. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 42. Kan itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 68. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 49 fi saantiba 11. Kan itti aanu Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 1 fi saantiba 84. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 akkasuma immoo karaa baankiitiin baankota keessa makkumaan jedhee baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaan beeruu hojjetan keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan limneenirree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin beerut yookaan limneenii baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaaniiti jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Birriin beerutii yookaan limneenii jechuudha. Kanaafuu isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf doolaarota sadii maqaa dhiyee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanaan jira jechuudha. Kan inni maqaan dhayin baay'eetu jira. Doolaariin kana sadan qofa osoo hin taane doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu isin malee sadan kana keessa jechuudha isin kan fudhatan Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan beerut keessattuu mana madaabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii dhaan irra eeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariin jechaadha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergatan jechaadha. Warroonni Joordaan beerut keessattuu mana madaabii jirtanii guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 62 fi saantiba 55 jechuudha. Kanaan irra eeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi beerutii jechuudha.
Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattanii jechuudha. Baankota keessaa immoo akkuma dura dubbadhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha guyyaa har'a Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 fi birrii 45 fi saantiba 29 jechuudha. Kanaan irra eeggatu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Beeruut yookaan limneen immoo paawundii biyya sanii miti jechuudha. Paawundiin biyya sanii baay'ee xiqqoo waan taateef jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.